Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kun jirraa miidiyaa istiidiyoo Waashingtan DC'tti argamudha. Guyyaa dhalataa Oromoo kan waldaa hangafaa fi dursa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa kutaa seenaa fi aadaa ta'uudhaan yeroo baay'ee kan hojjechaa turan obbo Laggasaa Deetii qabadhee sidii dhufeen jira. Obbo Laggasaa Deetii egaa muuxannoo waggaa baay'ee waldaa beekamaa fi jaalatamaa hangafa kana keessatti qaban waan nuuf qoodaniif hanga dhuma sagantaa keenyatti akkan wajjin turtan abdii qabnaa. Obbo Laggasaanis affeerraa keenya fudhatanii asirratti argamuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jennaa. Obbo Laggasaa egaa yeroo darbee sagantaa kutaa tokkoffaa dabarsinee turre dhaggeeffattoota keenya faanallee akka warbartan natti fakkaata. Haa ta'u malee namoonni aara waan jiraniif mee biyyatti waldaa Maccaaf Tuulamaa irra baay'eedhaan irra deemnu yookaan irratti haasofna. Garuu sana dura mee biyyatti waan hojjechaa turtanii fi gabaabsatii of beeksisaa dhaggeeffattoota keenya. Galatooma baay'ee isin galateeffadha. Jirraa miidiyaa dhuguma jirtu gara fuulduraatti isin jiraattu. Waa hunda dura ijoollee keenya calanqootti mootummaa nama nyaatan kun dirqamaan mana barnootati. Hojii mana aan hojjechuun isaan irra jirurree hojjechuu hanqatanii odoo itti yaadin konkolaataa tokko irratti nama 100tti lakkaawwamu fe'anii ijoollee keenya hancalanqootti calaasanii achiin hambisanii gadda guddaan natti dhaga'amaa. Gumaa ijoollee kanaa Oromoon akka baasus akka baafnus abdiin qabaa. Kana duwwaa odoo hin ta'in guyyaa guyyaadhaan an du'aa jiran hidhamaa jiran Waaqni maatii isaaniiti jajjabina akka kennuun hawwaa. Egaa hanbiraa waan gabaabaa yeroo darbee waa'ee kiyya kaaseen ture. Eechatti akkan baradhee maalan akka hojjechaa turerree baay'ee keessa seenee hin dubbanne. Ani Ambottanii sadarkaa lammaffaa baradhee achi fixeetan akkuma jedhetti obboleechuma militarii keessatti army aviation yookaan aviation an jedhu keessatti qaxaramee yeroo baay'ee achiin hojjedhee barmoota firree biyya Ameerikaa kana dhufee barmoota fudhadhee biyyattii sana karaa adda addaatiin tajaajilaan ture. Oduman kanaan jiru haala biyya san keessaa yeroo dargii uumame san keessatti gara hoggaa 8 kana hidhamee hoggaa 8 fixee bahee ergasi muuxannoodhuma kiyyaan beekumuma kiyyaan bakka tokkotti irdaataa maastabaraa an jedhan kutaa aviationii kutaa xiyyaaraa achitti qaxaramee yeroo baay'een hojjedhee oduman kanaan jiru barmoota 6 kiiloo political science digriidhaa gara hoggaa 3 kana duukaa bu'een xumurree hanbiraa immoo waa'uma muuxannoo waa'uma kiyyaatiin waan biyyattii sun namaa kennuu dandeechu civil aviation irraa laayisansii airframe an xiyyaaraa jeetti injinii motora isaa walqixxummaa aviationii biyya Ameerikaa kana jiruun walqixxaatu laayisansii argadhee kanaanan hojjechaa ture. Laayisansii kiyyaanii kaampaaniin tokko tokko xiyyaararree an biyya keessatti galfatanii jiru. Fakkeenyaaf kaampaanii Alaamuddin
Midroo Coin Translation Airways an jedhu achi keessatti hojjechaa ture. Isaanumtuu yeroo lama barnoota fi yeroo gabaabaa biyya Ameerikaa kanatti na erganii yeroo lama muuxannoo waa'ee xiyyaaraa kana baradhee oduman tajaajilaa jiru. Oppidiyoon yookaan wayyaaneen na hiite. Egaa inni baay'eedha. Oduma kanumaan jirru egaa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti miseensa ta'ee wanti gaariin an hojjetamaa ture. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti abbootiin keenya bara 60 keessa bara 50 keessa hancalqabanii hojiidhaan agarsiisanii mana barnootaa bakka adda addaatti riqicha bakka adda addaatitti ummanni keenya akka dammaqu akka of baru godhanii dhumarratti hojiin isaanii mootummaa nama nyaataa mootummaa nafxanyaa biratti cunqursaa akkuma Oromoon duubatti hafeetoo eegee isaanii ta'ee isaanii duwwaadhaa ergamu akka hin baranne godhanii waldeenyi Maccaaf Tuulamaa qaroo Oromootiin Oromoon akka baratu Oromoon akka of beeku waggaa gabaabaa keessatti waggaa 3 an waldeenyi kun calqabamee bara 1955 akka lakkoofsa biyya saniikitti amma 1959 duwwaatti hojjetamee isa booda namoonni hin hidhamanii an akka Mato Alaqaa Maammoo Mazammirfaa mootummaan Habashaa yeroo nama balleechuu barbaadu waa tokko hojjeta. Maammoo Mazammirfaa waan inni hin hojjetiniin isaan balleechuu fi boombii mana silimaatitti ufuma isaaniitii dhoosanii akka isaan dhoosanitti Maammoo Mazammirfaa warra biraatis qabanii hidhanii Koroneel Alamuu Qixxeessaafaa gara waggaa 10 kana itti murteessanii eechatti hidhanii Dabra Taaboritti kan akka Seefuu Tasammaa kaa Gamuu Gofaatti Jeneraal Taaddasaa Birruufaa Galamsootti Jeneraal Taaddasaa Birruu du'atti murteessanii iyyuu du'arraa akka naannoo tokkoon baane akka achitti eeggamu godhanii waan badaa waan hin taane uummata keenya irratti hojjetanii egaa waan inni hojjetes yeroo darbe ibsine amma yeroo dargii yeroo Hayila Sillaasee kaasee yeroo dargii unanumti waldaa Maccaaf Tuulamaatu kaasee hin jiru. Ergasii bara 1983 wayyaaneen biyya qabatee yeroo murtaa'uu fi waldeenyi Maccaaf Tuulamaatis bara 1987 sirriitti banamee warrumti duraan harkaa qabu akka waan san itti fufan ta'amanii Koroneel Alamuu Qixxeessaafaa pirezidaantuma ta'anii hamma yeroo boqotanitti hojjechaa turanii egaa boqonnaa isaanii naannoo san gara 1998 keessa 99 keessa waldaa Maccaaf Tuulamaa jalatti koree aadaaf seenaa caasaa 13 qabaayyuu caasaa 13 keechaa an filanneetoo bu'aa buusuu dandeenya waan tokko ummata keenyaa godhuu dandeenya jennee filannee koree aadaaf seenaan kun akka jabaatu namoonni wal beeknu wal qindeessinee an akka Baqqalaa Jiraataafaa namoonni adda addaa koree san ijaarree waldeenyi akka nu beekee nu fudhatu goonee waggaa tokko nu eegsisanii waldaayichi nu beekee nu fudhatee koree aadaaf seenaan kun dhaabbate. Koree aadaaf seenaa sun waggaa dhaabbatu dura taa'an Baqqalaa Jiraata ture, ani barreessan ture.
namoonni baay'een akka Tasfaayee Fufaafa, akka Maammoo Gadaafa, akka Koloneel Addunyaa Tarrafa, akka Birhaanuu Oolumaa, namoonni baay'een waan san irratti hirmaannee koree san erga dhaabne sagantaa biraa waan tokko waldeenyi kuni maqaan isaa guddaadha. Koree Aadam Seenaa kun duwwaa hojjechuu irra hin jiru. Filannaan haaraa adeemee yeroodhuma hunda warra wareeggaman san Taaddasaa faa Birruufaa faarsurra seenan isaanii akkuma jirutti ta'ee Maammoo Mazammirfaa kana ta'an jennee warra darban san faarsurra nus dhaloonni ammaa fakkii isaanii isa fudhannee waan tokko hojjannee wareeggama dhufu of qopheessuun nurra jira han jedhu waldeenyi Maccaaf Tuulamaa akka boordii fi hojii raawwachiiftuu haaraa filataman goone. Filannaan kunis immoo akkuma nu yaannetti odoo hin ta'in egaa rakkoo qaba. Haa ta'uuti filannaan sun adeemee filannaan suni akka hin taane ta'e amma isattan dhufa. Koreen Aadaaf Seenaa kun ijaarramee maal hojjate? Wanti guddaan koree Aadaaf Seenaa kuni of biratti of cinaatti koree madda galii ijaaree, koree jaarsummaa ijaaree, koree irreechaa ijaaree inuma dhageechaa moti. Dhagaan jira. Egaa amma waa tokko inni jechuudha fi bara yeroo dubbattanii barri akka Awurooppaatti immoo akka biyyattii sanaatti biyyattiin sun egaa akka biyyattii sanaatti akka biyya waggaan wannoo jedhanuu nan dubbadha. Akka warra Awurooppaatti nan jedhe waggaan dubbadhu. Egaa kana koree akkanaa kana ijaarree koree madda galii jedhee, koree jaarsummaa araaraa jedhee, koree irreechaa, koree waaqeffatootaa, koree qubee waan barruulee adda addaa han qopheessan warra immoo uffata aadaa kana uffata aadaa Oromoo naannoon adda addaatitti mul'atu raayyaa Aseeboo kaasee hamma Moyyalee hamma Booranaatti, Asoosadhaa kaasee hamma Jijjigaatti, Arsii, Baale, Wallo, Iluu Abbaa Booraa, Macca akkuma jirutti Macca hoggaan jedhu ka Wallaggaa, Ilubaaboor Jimma waan qabatuufi jarri sadeen kuni gosti sadeen kun akka achi keessa jirutti naa fudhaa. Macca hoggaan jedhu kana sadeen fudhataa. Tuulama waan fakkaatu hunda uffata laastikiidhaan irree akka waan adda addaatiin akka qopheessinee ummanni keenya ergasii asii uffata aadaasaa, eenyummaasaa, seenaasaa, bareedinasaa, badhaadhinasaa akka argu han godhe koree Aadaaf Seenaa Hawaldaa Maccaaf Tuulamaa jalatti ijaarrame. Baay'ee gaariidha. Koreen kun jira baay'ee namatti tola jira. Koreen kuni egaa hundumtuu siree ta'ee fi laftis diriiree fi akkuma fe'etti irra kaatee sagalee dugdaan ciisa jechuu odoon ta'in. Dhaggeeffattoota keenya kun jirraa miidiyaadhaa marii obbo Laggasaa Deetii waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti koree Aadaaf Seenaa keessa kan turan faana marii taasisaa jirraa. Akkuma isaan amma dubbatanitti egaa waldaan Maccaaf Tuulamaa maqaan isaa Maccaaf Tuulamaa yaa ta'u malee Oromoo hunda tajaajilaa. Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiran anumti kan hin beeku yeroo Finfinnee ture keessayyuu ummatoota warra Kibbaa, Sidaama, Hadiyyaa kan fakkaatan ni tajaajila.
Kanaaf isinis tuqxaniirtu egaa waldaan Maccaaf Tuulamaa Arsii Harargee fi Wallo Oromiyaa hunda waliin ga'ee kibballee akka deemu maqaa dhooftanii jirtu. Egaa namoonni tokko tokko immoo maaliif maqaan isaatiyyuu akkas ta'e jedhanii yoo isin gaafatani gaafiin gabaaban keessan deebiin keessan maayin? Wanti kun yeroo adda addaa hin ka'a. Wanti Maccaaf Tuulamaa haa jedhamu malee Oromoo hunda of keessaa qaba. Oromiyaa kutaa isaa hunda keessaa bakka bu'oota nama sadi qabu. Raayyaa Aseeboo kaasee yeroodhaa haa mul'achuu baatan malee gaafa carraan argameetoo Oromoon bilisoome hunduu walitti dhufee rakkoo isaa furachuu waan danda'uuf hundumtuu kursii achi keessaa qaba. Wambaraan irree Gojjam keessa warri jiru. An Oromoo maraati. Hoggaasanii Oromoo jechuudhaa hin danda'amu. Waan Maccaaf Tuulamaa jedhamee ijaarameef ergaa mataasaa seenaa mataasaa qaba. Jaroonni sun Koree Alamuu Qixxeessatii fi Obbo Abbabaa Gammadaa waan kana ijaaraniif waan beekaniif Hayilamaariyaam Gammadaa jechuu kiyya Hayilamaariyaam Gammadaa qaroo Oromoo waan ta'aniif mootummaa Hayila Sillaasee mootummaa nafxanyaa san malaan beekumsaan fageechanii la'anaa dhiisa. Waraqanni suni akka hin baane godha akka irratti isinii qabu bara akka Awurooppaatti bara 2004 yeroo magaalli guddaan Oromiyaa Finfinneedhaa gara Adaamaa adeemu jedhanii egaa wayyaaneen yeroo sanaa murteessitu warri har'a immoo PP ta'ee biyya bulchaa jiru sana kun yeroo sana fudhatee gara Adaamatti yeroo imalu waldaan Maccaaf Tuulamaa immoo waan kana mormuudhaan uummata Oromoo Finfinnee fi naannoo sana keessattuu immoo barattoota Oromoo hiriira waamee sana boodas egaa waldaan Maccaaf Tuulamaa irra wanti ga'ee jira. Mee waa'ee isaa mee nu qoodaa egaa sanarraan kan ka'es keessayyuu barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barattoonni 400 ol ari'atamuun isaanii ni yaadatama. Isaan illee waldaan Maccaaf Tuulamaa gargaarsa gochaa ture. Sababiin numti immoo inni bara wayyaanee keessa cufameeyyuu sababa sanaa waa'ee isaa mee nu jedha. Egaa kuni amma ammaatti haasa'aa ture. Amma Obbo Dirribiin faa filatamanii waa'ee hiriira waaman san anumtuu itti aansee dubbachuun barbaadeeyyuu bakka lama bakka sadiitti addaan fuudhee amma akka amma Koloneel Alamuu faa jiranitti Koloneel Alamuu faa irraa kaasee amma Dr. Gammachuu irraa kaasee immoo Obbo Dirribii Damisee faa isaan dubbachuufan ture. Haa ta'u koree waldaa Maccaaf Tuulamaa magaalli Oromoo guddittiin akka Adaamatti darbu wayyaanee murteessitee turte. Wayyaanee murteessiteetuma ashkaroota isaatiin ximxiyomtuu rakkoon hin jiru isaan dhimma bahuu fi wanti isaan rakkisus wanti isaan daaggeessus hin jiru. Kana laalchisee waldeenyi Maccaaf Tuulamaa guyyaan suni guyyaa gaddaa ta'ee akka waggaadhaan ummanni Oromoo gaddaan yaadatu murteessee ture. Kanarraa hanka'ee hiriirri tokko hoggaasan Obbo Dirribii fa'aa egaa hiriira sani anumtirree irraa fagaannee keessan jira walumaan hojjechaa turre
hiriirri lafa sossoosu tokko akka Finfinnee keessatti adeemu murtaa'e. Duula guddaatu godhamaa ture. Duula guddaa gaafa Buddee 25 natti fakkaate gaafti hiriirri sun adeemu duula guddaa goonee bakka hundaa tuulama keessa darbee Oromoon bakka jirtu hundumtuu dhufee mormii isaa akka dhiyeessu. Magaala Oromoo caffee irreechaa caffee abaabilee akaakilee keenya warri tulluu qaxxaamuree dhufe abbaa akki ta'e abbaan immoo alagaa ta'e abbaan alagaan boroo ciisee abbaan goluma keessaa ciisuu dadhabee baadiyyaatti dhiibbamee hamma yoomitti ummanni kun dhiitama han jedhu hiriira guddaa baasii hoggaan jedhu warra bakka adda addaatti deemee waraqaa waamichaa wanta adda addaa facaasu. Kuni hunduu qophaa'ee hiriirri akka deemu akka nuu beekanii mana mootummaa mazzagaajaa jedhassanii isaan gaafanne jechuun beeksisuudha malee eeyyamaa mootii hin beeksifta gaafa akkanaa bakka akkanaatitti nama hammanaa qabadheetan hiriira waamee kana kanan godha akka beektan jechuudhaaf malee eeyyamaa mootii akka seerri isaanii jedhutti kanumarraa hanka'ee nu hin beeksifne. Gaafa jimaataa akka hiriirri sun akka adeemsisuu hin dandeenye poolisii gahaa waan hin qabneef isin tajaajiluu waan hin dandeenyeef akka hin adeemsifne han jedhan nutti himani. Amma aduun dhi'ee namni waammame nuyi miidiyaa harka hin qabnu hin dhufinaa jechuu hin dandeenyu. Ummanni keenya namatti hin bu'u waan balleechuun qabu iyyata isaa dhiyeeffateeti nagaan bakkuma dhufetti deebi'a malee nuyi sirumaa nama eeguu hin barbaannu. Ummanni Oromoo ummata safuu beeku ummata naamusa qabu amba'us numa aniyyatus numa tarii kashalabbeen dhuftee waannoo taate egaa ogguma san agarra malee nuyi ummata waammame kana hin dhufinaa jechuu hin dandeenyu. An jedhamurra ummanni sunii egaa mataan sa'a 12 sa'a tokko kanaa kaasee abiyoota addabaabaayii han jedhan sanitti ummanni wal ga'uu qabee ummanni odoo burqaa jiru poolisiin baxno daraashiin warri admaa battaanyi moo maalan jedhanii suni dirree san guute. Amma ummanni warri abbaa fardaa akka dhageenyutti karaa hundaanuu karra shaniinuu 500 warri adaamaadhaama konkolaataadhaan dhufan karaatti dhaabsisanii akka qaallitti as hin dabarre warri karaa fiichee dhufanis akka gadi hin buune ittifamanii karaa sabbataa warri dhufe karaa gafarsaa warri dhufe karaa adaamaa warri dhufe ugguramanii hammi ta'e achitti waggaa wal ga'u amma poolisiin nama reebuu calqabe. Warra sanis achitti ittisanii osoo magaala Finfinnee odoo gaafa sanii odoo ummanni suni itti cufamuu qawweedhaan ittifamuu baate hiriirri suni tarii
addunyaa kanarratti raajii adda addaatu argamaayyuu hiriira saffashalsiisanii urufa san keessatti dureebanii anarree mataana burgusanii turanii obbo Baqqalaa Jiraataa akkasumatti namoota biraa reebanii caccabsanii nama murtoofne nu qabanii Kazaanchisii han jiru siddistanya poolis xaaba moo maal han jiru sanii achitti nu geessanii achi immoo soostanya maayikalaawidhaa as han jiru sanitti nu geessanii amma oduma deemnu bilbilli nu harka jiraanu irraa fudhatamnee bakka adda addaatti gabaasaa turree akka qabamneetoo bakka hin beeknetti nu fuudhaa deeman gabaasaa turree kana booda soostanyaa sanitti nu geechanii achi nu teechisanii waan mari'atan hin beeknu jecha keessan kennaa nuun jedhanii jecha maalin kenninaa hindinnee amma dhumarratti maal godhanii warri rukutamtanis mana yaalaatti isin geechinaa isin akkamsiifnaa ummata kana nu tasgabbeessaa jechuu qaban. Yaa jarana gaafin kuni nama shammoo nama 8 taanetu nu qabanii achi nu geessanii anisaatis anisaanitis kiyyas ansaniitis gaafii hundaati nuyi tasgabbeechuu hin dandeenyu. Nuyi warra gaafatu keessaa tokko ummanni kun an tasgabbaa'u gaafii waloon gaafanne gaafii waloon gaafatame kana oggaa deebii argate duwwaadha ummanni Oromoo an tasgabbaa'u. Ammas immoo warra fashalsiiftanii an kana caalu deebiin kun yoo kennamuu baate an kana caalu waamuudhaaf qophiirra jirra kana nuu beekaa jennee dhumarratti maal jedhanii gannu lakkisanii nu taaksii kontraata fuunee mana manatti obbo Dirribii namni biraatis hin jira mana manatti gallee egaa ergasii barattoonni keenyas hin hidhamanii hin ari'amanii ገነት ዘውዴ ፋማ 300 ነው 500 ተማሪ ተባረረ ተብሎ ኦሮሞ ምን ይጎዳል እያደቶተ ከነ ዱበት ስሬላን ማላንለ ዩኒቨርሲቲን ቱሬሮ ሰነነ ያለታ ወሩምትሞ ፕሬዝዳንት ኦሮሞቲ ኦፍ ኢንጀረን ሱን ዋን እንታኔ ኑ እንጀረን ወልዳ ማጫፍቱ ለማ አማ ዮምት መሳኑ ኬኛ ወጅን ጅራና ወር ጅራኒ ሲንጅሩ አማ ቢያ ኬሳ ጅሩ yeroo darbe biyya alaa kana turee namni deebi'ee sin jira biyya keessatti. Kana turee egaa hoggaatti guyyaa gaddaa taa'amee waa'ee Finfinnee kun Oromoo nama jirutti waan sun akka amma deebi'utti guyyaa gaddaa ta'ee yaadatama han jedhu waldeenyi Maccaaftuu Lamaa Ogoranii Alamuu Qixxeessaa fa'aa labsanii turanii haa ta'uuti barattoota keenya yuunivarsiitii irraa ari'anii gargaarsi karuma waldaa Maccaaftuu Lamaa kana baankiin akkaawuntiin banamee fi Oromoon bakka jiru gargaarsa isaanii akka godhanii akka alaayirree horiin ergamaa fi ture nan yaadadha. Ummanni keenya walii birmatee barattoota keenya walii birmatanii barattoota immoo namni murtaa'e Oromoon Finfinnee jiru an 2 fudhate hin jira an 1 fudhate hin jira an 3 fudhate hin jira ijoollee addaan hiratanii akkasitti tajaajilaa turanii dhumarratti maaltu ta'ee waggaa hidhamnu warri ijoollee biratti fuudhee too gargaaraa ture suni akka yakkamaadha jedhanii ijoollee keessan maa gargaartu jedhanii warri waggaa 4 waggaa 5 hidhaman hin jiru beellama duwwaadhaan nama gargaareedhaaf ani isaan keessaa tokko. Kanaafi Oromooni
diinni isaa Oromoodhuma yoon jedhee dogoggora natti fakkaatu. Oromoodha yoon jedhu immoo tarii warra fincaallamaa ta'uu hin danda'u. Warra garaadhaa deeman ta'uu hin danda'u. Yeroo hunda durii kaasee Goobanaa Daancee fa'arraa kaasee qusee irraa kaasee qusee diinagdeet irraa kaasee waan tokko yoo yaadattu qusee diinagdee maal jedhee Waggaa Haayila Sillaasee Minilik du'u sanii qusee diinagdee kuni akka aangoo fudhatu namoonni dhiibat turan. Waaqni isinitti agarsiisu. እኔ ጌታዬ አልጋ ላይ አልቀመጥም ስሬ ጎፍታ ክያ እረንታኡ ጀዴ ኃይለ ሥላሴት ተፈሪ መኮንንት አንጎ ደበርሰኒ ወጋ ዱቢን እትዱፍ ቁሴ ዲነግዴ ማይድ አነንታኤ ፈኒሴ ዳበዴ ቡቅሱ ቡሱ ደደቤ ሀንጀዱ ዱበቴደን yeroo hunda Haayila Sillaaseen gargaareetoo Iyyaasuu fa'aa akka du'anii Zawdituun akka duutu akka lafarraa badan hangodhe tokko quseedha. Maal jechuufan dubbii kana kaasee yeroo hunda Oromooni akkuma amma agarru kana akkuma amma nama jala foqoqan kana waggaa sanis of ta'anii ofii dhaabbachuun odoo isaan irra jiru Goobanaan faa qusee diinagdee faa garaa isaaniiti jedhanii Oromoo gurguranii hamma ammaatittis ijoollee isaaniiti ani Oromoo gurguraa jiru. haa ta'uti wanni waldaa Maccaaf Tuulamaa gabaabumatti yoo gaafin jiraatee kaasii haa ta'u yeroo darbee waa'ee Finfinnee qinijji toggaa wayyaanee furuursuudhaa ka'u sanii jaalatanis jibbanis waajirri Oppidiyoo akka Finfinneetti deebi'u ta'ee tureeyyuu egaa waajira Oppidiyootitti Finfinneetti deebi'e malee abbaan biyyaa Oromoon Finfinneetti hin deebine waanuma akkanaati jira jechuufani. Ayyee baay'ee galatooma gaawaa baay'ee kaastaniirtu amma yeroo tokko baay'ee gaafiin kun gaafii kiyyaa miti namoonni tokko kaasuu danda'u maal jedhu yeroo sana hiriira sana waamuun waldaan Maccaaf Tuulamaa siyaasa keessa sagalchee waldaan Maccaaf Tuulamaa kan hojjechuun isa irra jiru misooma yookaan gargaarsa malee siyaasa isa irra hin turre isatu iyyuu waldaa Maccaaf Tuulamaa diige jedhee namni tokko yoo gaafii kana siniif kenne deebiin keessa maal? Namni akkana jedhu kuni waldaa misoomaa haa ta'u malee waldaa dhiisiti namumti tokko waan san mormuu fi mirga mormuu hin qaba. Waan nan taane yoo arga mormuun irra jira. Lafa qotuu duwwaa moti akkuma tanaan dura dubbachaa ture. Sammuu ijoollee keenyaa misoomsudha. Ambiraa immoo namumti immoo siyaasa irraa fagaatus hin jiru waanumti namni haasa'uu xaafin mi'aayee soogiddi mi'aayee sukkaarri mi'aayee maal mi'aayee han jedhu kuni siyaasa wanti siyaasan adda ta'e hin jiru. Dirqama dhaaba siyaasaa duwwaa uumumati ummata ofiitii dubbachuuf. Kanaafi namoonni akkana jedhan kuni dogoggora. Waldeenyi kuni waldaa hawaasaa an ummata kana eegu rakkoo irra jiru han dubbatuufi. An beela yoo beela akka nyaatu han godhu yoo barmoota dhabe akka baratu han godheetoo dhiibbaa godhu waldaa hawaasaati. Ana nan galchu jechuu hin danda'u.
dirqama ofirraa qaba, waadaa seene qaba. Gadaa ijaaraa jira, seenaa ijaaraa jira, ummata ijaaraa jira. Kanaafi waan Oromoo irra gahe yeroo hunda adda durummaa ta'e ummata ofiiti diina isaa balaaleffachuu, dhugaa itti agarsiisu, karaan taane akka hin deemne rakkoo ummata irra gahu. Waggaa bosona Baalee guban san baga gubatee jechuutu irra jira. Waggaa Finfinneedha Oromoon akka haxaawwamee bahu godhamu san calluma jechuutu isarra jira. Barattoonni Oromoo, barattoonni keenya waggaa mana barnootaatti ari'aman afaan qabannee taa'utu nurra jira. Waldeenyi Maccaaf Tuulamaa ba'ee karaa tokkoon abbaa ijoollee Oromooti, abbaa Oromooti. Ijoolleen isaa, maatiin isaa waggaa rakkoon itti dhufe abbaan hin dubbatuufi, abbaan hin balaaleffatu. Odoo seerri jiraate abbaan ijoollee isaa waggaa rakkoon itti dhufe seeratti dhiyeessee abukaatoo dhaabee fi mormuu ofin yakka. Namoonni yaada akkanaa qaban kuni Waaqni yaada gaarii akka isaan yaadachiisun jedhaani ammanuman dubbadha. Ayyee baay'ee galatoomaa wanti waldaa Maccaaf Tuulamaa yeroo gabaabaa keessatti hin dhumu seenaa guddaadha. Guyyaa guutuullee yoo haasofne hin dhumu. Isinis muuxannoo guddaa waa baay'ee achitti hojjettanii yeroo biraallee itti deebi'uu dandeenya. Amma gaafiin kiyya gara xumuruuttiin deemaa. Egaa gaafiin kiyya inni dhumaa egaa maqaa namaa kaasuun barbaachisu garuu yeroo sana waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa wayyaanis haa ta'uu wayyaananii namoota qabdi turte. Isaan keessayyuu isaan wayyaanidhaaf illee kan hojjetan hin jiru turanii namoonni jedhan jiru. Egaa eenyuun jeequmsum duraanitti yeroo hiriira sana waamamutti dookimantiin wayii kan bahee jira. Egaa inni sobaa ta'uu dhugaa ta'uu na sirreessitu. Kun ammam dhugaadha. Maqaa namaallee dhayinaati yoo wanta akkasii jiraate walumaa galatti maaliifuu gufuu baay'eetu waldaa Maccaaf Tuulamaa quunnamee gufuuwwan sanallee akkamitti bira darbitan kan jedhuuf illee akkasitti illee deebisuu hin dandeessu. Egaa namoonni dhufanii waan adda addaa odeeffachanii turaniiyyu. Ani abalu kana jechuus hin danda'u. Maaliif ani waan akkana maal amma waan ana haasa'ee ture kana namichuma kana dubbachaa ture kanarree waan shakkii waan yeroo sanii waan wal fakkaatu waldaa kana diiguu fi waan hojjetamaa ture waan achi keessatti haasamaa ture irraa ka'eetan balaa waldaa kanatti dhufuu deemu namoonni murannoo kutannoo qabanii karaa diinni seenetoo jeequ waan itti cufaniif tarii jiraachuu hin mala. Bakkuma fee haa ta'u bakka Oromoon jiru basaastuun mootummaa jiraachuu hin malu. Jiraachuus irra jirus bakka Oromoon jiru waldeenyi Maccaaf Tuulamaa maqaa guddaa qaba, ummata guddaa qaba, kabaja qaba, ulfina qaba. Waan achitti hojjetamu namoota qabaachuu hin danda'u. Ambiraa numaa akka basaastuu isaanii taane waan achitti guyyaa guyyaa hojjetamu akka isaanitti himnu akka nus immoo waan barbaachisaa ta'e mana faa maalii faa bakiina waan adda addaati amma boodirribii faa rakkisaa turan waan hin taaneen nama kurkursaa turan. An harka kenneef jiraachuu hin mala nu hin beeknu. Nu biraa dhufanii anaa yeroo baay'ee yeroo adda adda namoonni adda adda nu rakkisaa turan.
wannumti immoo yeroo baay'ee mana hidhaatitti deddeebinuufi waan kana waan isaan irraa fudhachuu dinneef. Ana amma umarratti waan na godhan isinitti himaa. Irreecha tokkotu Gindabarat ture bara 2011. Ijoolleen aadaaf seenaa damee keenyaan achi jirani eebbi tokkos hin jira. Kitaaba adda addaa fuunee fi dhaqnee siidaa abbaa gadaa halluu abbaa gadaa han qabu wannoo guddaa tokko siidaa guddaa tokko ijaaranii tolchanii isas akka eebbifnuuf nu affeeranii achi dhaqnee turreeyyu. Siidaa sanis eebbifnee nagaan bullee waggaa baanu cillima waggaa gadi baanu egaa achitis nu qabanii turaniiyyuu cillimotti nu qabanii nu hidhanii maal jechuufanii waan isaan jedhan waan dinneef waa kophaattis dhuunfadhaanis waan handideef yeroo adda addaa nu hidhanii warri harka kennanii tolee jedhan jiraachuu hin malu. Kuni haaraa mootii numaa kurkursaa turanii jechuufani. Ayyee baay'ee galatooma Gaabboo Laggasaa Addeetii gaa yeroo keessan fudhattanii jirra miidiyaa irratti waa baay'ee nuuf qooddanii dhaggeeffattoonni keenyas waa baay'ee akka irraa baratan abdii qabna. Egaa wanti waldaa Maccaaf Tuulamaa kanarratti dhumu yeroo biraallee walitti deebina. Ani gama kiyyaan gaafii kiyya xumureera wanti uummata Oromootiif dabarsitanii mee ergaa gabaabaa yoo qabaattan carraa isa dhumaa isinii kenneetaniin kanumaan sagantaa keenya irraa xumurra. Egaa ergaa gabaabaa tokko gadda natti dhaga'amu ijoollee dirqamaan biltsiginnaan yookaan oppidiyoon akka ishii geeddaran ijoollee maatii isaanii jalaa irree hin bahin an umuriin isaanii waggaa 15 waggaa 14 hin caalle konkolaatatti fe'anii fidanii akka dhageenyetti namoota 52 ol han ta'an calanqootti lafa dhiigaa achitti ijoollee wareeganii ajjeesanii qalan jechuun hin danda'ama. Maatii isaanii ummata Oromoo waaqni haa jajjabeessu. An biraa ummanni keenya mana hidhaa jira. Qeerroo qarreen mana hidhaa jiru. Miseensonni ABO fi AFECO anqaroo qaroo ta'an mana hidhaa jiru. Kana akka baani ummanni Oromoo jaarsaaf jaartii dargaggeessaaf qeerroof qarree warra amantii sheekonni waaqeffattoonni protestaantonni wal ta'anii harka wal qabatanii albee amma nafxanyaan isaanii qarachaa jiru kana bakka bu'aa isaanii of fuuldura godhee ansiidaa Minilik dhaabee boraatii godhatee halkanii guyyaa itti sagadu akka Oromoon lafarraa badu han godhe yoo sammuu qabaatee mataa qabaate ani maqaa waaqeffataatiin Dr. Abiy akka ummata isaatitti deebi'u ajjeecha akka ummata biyya saniitirraa dhaabu kuni homiifuun tolu dhalootaan tolu seenaa badaadha. Kana hojjechuu ummata kana gurguruu biyya gurguruu ummata Tigraay diina biyya sanii mootummaa Shaabiyaa daboo itti kadhatee ummata Tigraay lafarraa fixaa jiru
cinaacha biyyattii sanii madeessaa jiru. Karaa nagaa fixuu odoo danda'anu ummata kana fixuun seenaa xuraa waan nama gaafachiisuuf borus immoo wanti amma isaan biraa irratti godhan kun warri biraa isaan irratti raawwachuu waan danda'uuf kana hunda hambisuu fi sammuu ummataa yaadu, sammuu nagaa yaadu Rabbi isaanii kennee isaanitti deebisee akka ummata kana tasgabbeessanii ofis tasgabbaanii waanuma hundaa'uu mariidhaan akka dhumu mari'atanii akka fixan. Tokko immoo balaa guddaan annatti mul'atu. Filannaa amma isaan lafa dhiitanii sirban kuni wareegama amma ammaatitti ta'een beekne biyya san irratti waan fiduu danda'aniif filannaa dura waan beektonni isaaniin jechaa turan amma fakkeenya of eekonan dhiyeessa hin jira. Addi bilisummaa Oromoo an dhiyeessa hin jira. Adda bilisummaa hoggaan jedhu Anjaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Wanni isaan dhiyeessan hin jira. Kuni hunduu fudhatama argachuutu irra jira. An biraa Oromoon immoo mootummaa ce'umsaa dhaabbatee akka abbaa biyyaa ta'ee biyya isaatii falmee wareegama hamma ammaatitti kaffalame kana biyya isaa dhuunfatee beenyan kana caale hin jiru. Oromoo martinuu karaa adda addaatiin kanatti of qopheessanii mudhii hidhatanii an horii qabu horiidhaan, an humna qabu humnaan, an biraatirree warra dhugaarra jiru isaa wajjin hiriiranii ummata kanarraa rakkoo itti fe'ame ba'aa itti fe'ame kana akka irraa buusanii dhaamsan dhaamaa. Galatoomaa jaarraa miidiyaa galata argadhaa jiraadhaa walumaan jirraa. Waldeenyi Maccaaftuu Lamaa baay'eedha haasofni isaan dhumne hin haasofna gara yeroo biraatis nagaa naa ta'a galatooma. Ayyee ammallee baay'ee galatoomaan isiniin jedha obbo Laggasaa Deetii. Egaa ergaan isin dabarsitan illee ergaa uummata keenya gargaaru, ergaa uummata keenya fayyadu, egaa walidhuun wal miidhuun eenyuyyuun fayyadu nulachuudha miidhaa. Kanaaf egaa uummanni haa ta'u warri biyya bulchus akka kana itti yaadu abdii qabnaa. Egaa waan tokko kan amma isin jettanii barattoota Oromoo calanqootti dhumaniif nuti illee akka jirraa miidiyaatti waan nutti dhagaa gadda nutti dhagaame ibsinaa isaaniif illee lubbuu isaanii haa maaru jennaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii har'aa kanumaan xumurra. Rakkoo adda addaatitu